Isin amma akkana dhuftee naguma rabbi seentee bultii jallaa jedhe. Namaa duba jira. Baharii duba jira. Inni silaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Akkam nagee qabdanii jirtanii. Baga jiraattan jecha. Bakkuma jirtanitti nageenyi rabbi isin biraa haa jiraatu. Wallaahi hedduu isin kabajaa hordoftoota kiyyaa hedduun isin jaaladha. Hedduu na jajjabeessitanii. Wallaahi dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu na jala dhaabbachuu jirtanii. Wallaahi komentiin keessan hedduu na jajjabeessa. Akkan jabaaduu na godhu jira. Galatooma ulfaadha. Rabbii umrii isin haa dheeressu jechaati. Arraan tanas maal qabattee dhuftee jettan arraan tana waan na dhibee takkan as baheetin haasaa jettin as bahe. Kunooti egaa arraan tana ililli findaamsa takka dhaamu barbaade. Ililliin xiqqoollee hin beeku subhaanallah. Xiqqoollee na dhibde dubbiinsi tana hedduu na dhibde. Kunoo arraan tana dhuftee kunoo dhiifama si gaafadha jette. Akkasitti ani asii ariinaan ammas bilbilaan na bilbilteeti. Dhiifama naa godhii na balleessee maal jette. Hayyee dhiifamni karaa bigaruu waa takkaan si dhaama. Ani dhiifama keetis hin barbaadu. Dhaggeeffadhu. Dhiifamni ati har'a naa jettu san eeggata afaan guutuudhaan as guyyaa teessee haasofti san waan kanaa dhufe jettee yaadne dhiifama naan jette. Ammas dubbiin teetii jette hin fakkaanne. Dubbiin akka ergaa na fakkaattee jirti. Dubbiin ati dhufteen san ergaa na fakkaattee jirti. Maaliif akka duraanuu ergamtee mana kiyya dhuftee sanitti ammas anaaf ati wal dhabnee mana kiyyarraa si baasnaan ammas dhaqii araarfadhu. Maaliif ati wajjin yoo dhiifama si goote yoo araarfatte asii deebita. Asii gisee deebitees boodas waan ta'u ni ta'a. Saniifuu dubbiin tana na fakkaatti. Garuu dhugaa rabbiin siima. Ani har'as borus ani fatiyaadha. Waan hin jee takka ittuman dhufu teessa. Ani arrabootas balbala kiyya hin bahin. Bilbila kiyyarras harkaan kaa'in. Bilbila kiyyarras harkaan kaa'in. Namni xiqqoollee hin qaabbattu ati bilbilaan bilbiltee fatiyaa dhiifama naa godhe anaa balleessee maal waa hedduu haasoyte. Garuu ani waan haasa'uu hin barbaadu. Ani arraboota bilbila kiyyarra harkaan kaa'in. Kunoo akka yaaddessitee maal barbaadda kana? Kunoo baaris manaa ba'e. Kunoo isinii ballattee mamma. Dachiin isinii ballattee maal barbaaddarree kana? Fatiyaa nagiyaan dhorkaa yoo jettanii yaaddan isinumaa beeka. Ani amma alhamdulillah akkanatti hedduu murtaa'aa jira. Maaliif anaaf ilmaan kiyya nagiyaan jiraachuu jira. Nagiyaan atis waan ati yaadde san siif taatee jirti. Bahaaris dubbii barbaade manarraa deeme isinii ballatte. Wanti jirtanis numan itti dhaqqabu ta'a. Takkatti itti dhaqqabu ta'a. Gaafa itti dhaqqabe immoo ani hin beeku teetan. Isinii beeka gaafa itti dhaqqabe. Isinis waan murteeffataniiti akkana ta'u jirtanii garuu guyyaa numa dhufti. Inshaallah wal garuu teenya walaa garuu teenya. Saniifuu amma immoo kunoo jaarsa sidiise jaarsa alabbahee isinii ballatte itti fufaan isin jaha. Garuu bahar sitti erguullee hin oolu dhageeffatee araarfattu fatee miskiina akkuma duraanii jirti. Wallee jee asiis erge fatee akka duraanii jirtu tana gubaa gata. Ani akka duraanii hin jiru amma tabiraa ta'eetiin jira. Fatee duraanii hin jirtu san kutte tun tabiraati. Baharis harkuun ni argaa viidiyoo kanas. Ani na beekaa baaris garuu ammaan tana jijjiirameetiin jira. Fatiyaan gara laafetti deeme yoo araarfatte ni araarfamti. Waa hundi ni tola. Hin jirtu tun. Inoo atis akka yaadde harkatte ala baate isinis ala jirti gana akka feetan isin. Garuu anin harkanarraa fuudha. Sillachuu harkanarraa fudhadha. Waa isin na bilbilchisuus hin qabdu atu. Sumaatu ergee waan na bilbilchisuus hin qabdu. Waan maalirraa na bilbilti waan bilbila. Anaaf iseessa wal beekna duraanus waliin nu barsiise. Kalas waliin beeknu. Ammas kalas akkana waliin beeknetti waan na bilbiltee dhiifama na gaafattu mana kiyya dhuftee balbala qarqara mana kiyya hin beekne.
arras borus kana simaaf hin dhaama. Ani alhamdulillah ahli hedduu keessan jira. Obboleeyyan rabbi hedduun qaba. Saniif Fatiyaan kophaa jirti maal jirti kana gubaa gata. Daranuu amma laal dubbiin ta'e onni natti godhu jirta na fakkaata. Onni na godhu jirta. Saniifu waan takkallee hin dhookattu as baati takkatti egaa inni manaa kutee waa hedduun na dhufu jira. Haaraatti waan hin dhageenye hunda na dhufu jira. Saniifu bahar ati arras borus abbaa ilmaan kiyyaati. Waan takka sin jechuun barbaadu jecha waan duraan sin jenni arra anaaf ati wal dhabne jee as ba'ee waa sin jechuun barbaadu. Garuu intala baalagee ati deddeemtuun tan adabatti godhe. Anaafis waan waliin na fidaa sin jiru waan walii qabnu sin qabu. Waan bilbila kiyyarraa harka kaa'attu sin qabdu. Kunoo siifisii wal faama. Duraanuu akkas barbaaddanii harkattanii siifisii wal faama. Ani har'a as bahee baara akkana hin jiru. Maaliif kabajaan si qaba, jaalalaan si qaba. Abbaa ilmaan kiyyaati. Takka waan hin jechuu barbaadu sin qabu. Garuu intaluma tan narraa qabi. Booda Fatiyaan ganda keessa deemtee ilillii barbaaddee maqaa naan buusi. Ani siin barbaanne. Silaanaatu isii barbaaduu qabaa'u. Bakkee isin jirtus niin beeka. Silaanaa barbaaduu qaba. Kana hunda waan hin dhiiseef ani haadha ilmaanitti yeroon qabu deemeen ganda keessa yaa'ii kan hin godhuuf. Garuu guyyaa yaa'ii godhu ni jirti. Guyyaa yaa'ii godhu san guyyaa siifisii bakkee akkanaa jiranii waan akkanaa jiranii guyyaa naan ja'an yaa'ii godhuun guyyaan oolamtu. Niin godhaami tolchaatiin godha. Ammas guyyaa isin waan aan jette na tuyxe. Guyyaa san isuun hin taa'u. Amma immoo nagumaan anaaf si jidduu haa takka hin jiru nan beektu isiin beeku maqaa kiyya nan kaase. Guyyaa immoo maqaa kiyya na kaaste murteeffadhu ta'atis. Waan ati murteeffadhu ta'anis murteeffadhatti hin taa'u jira. Waan maqaa na kaastuuf hin qabdu anaaf isin samii fidachuu waliin beenu. Waan ani ilaalu isin hin ilaaltu. Saniifuu anaaf isin samii fidachi jidduu jirra. Ani fageenya keenya samii fidachi jidduu. Saniifuu nagayaan ilmaan kiyya keessa jirra amma alhamdulillah mataanis na qabbanaa'e dubbii takka hin qabu dubbii takka hin jiru nagayaan hin jiraachuu jira. Guyyaa lameen kana nagayaan hin jiraachuu jira. Har'a waan isiin dhuftee kanaan na dhibiyoo. Maal dhufti? Maal narraa qabdi? Maaltu nutti hafe? Maaltu hafeef mana kana keessa? Egaa anas deebitee dhufteef san maaltu hafeef? Ganama balleessituu hafeef jira. Maaltu si hafeeme? Nisheen hoyte otuu waan balleessiin bahuu kee. Balleessite kanaachi maaltu hafe? Bultii laayite bultii diite. Kanaachi maaltu si hafeere? Bultii nagayaan taa'u jiru. Dhuftee booreessite keessaa baatee inni si booda bahee mana. Yoo waan si hafee jiraate suma beeka. Garuu arras borus ani balbala kiyyan bahin. Siifiin dhaama dubbii kana. Booda waan gaarii dhufuun ta'a anaaf si jidduu. Ammas baharaatis qabaddoon irraa hin taltana. Akka itti qabattu si beekaa qabaddoon irraa. Maqaa kiyya nan kaasin maqaa siin kaasu. Ani ni hunda akka maqaa si kaasu eessattiin kaasa eessattiin beeka. Kanaafuu nagayaan hin jiraadda. Amaana naa kanna isin lachuu. Akkasiiti warreen tana keessatti waan dubbachuu barbaade warreen naaf jecha wallahi waa hedduu jechuu jirtan naaf galatooma. Ani wallahi nama nin qaba jee yaanne dhugaa rabbi nama nin qaba jee yaanne garuu nama nin qaba irra nin booni wallahi obboleeyyan rabbi hedduun qaba. Hedduu naa galatooma balloo raajuu namu dachee naa galatooma obboleeyyan kiyya qaqqaalee
hordoftoota kiyyaas isiin faa hedduu isiniin jaalladha, isiniin kabajaa. Naaf galatoomaa, umrii dheertuu Rabbi isin haa kennu. Na cinaa dhaabbattanii na jajjabeessitanii akkasii yeroo tana namni si cinaa dhaabbachuun hedduu hin dagatamtu. Yeroo namni akkanatti wanti keessa jiru kan namni si cinaa dhaabbatee si jajjabeessuu fi si bohaarsuun kun waan guddaadha. Anama mataa ol qabaddeet hin deema. Maaliif duraan ni akkanan seene garuu har'a alhamdulillah rabbil alamin haa jiraatan ilmaan Oromoo jiraadha. Na boonsitanii hedduu waa hedduu jettanii Fatihaa bultii teelaa kuutee mutiin taltituun Fatihaa maal jettanii dhugaa namni akkana dhufee bultii namaan laaqu yoo fuula namarraa harkatee malee isin amma akkana dhuftee naguma Rabbi seentee bultii jallaa jedhe nama duba jira. Bahariitu bajira. Inni silaa naasi jira jechuun baate hamile kamiin onne kamiin dhuftee bultii jalaa'itti abdii kamiin isa abdatteeti. Silaa dhuftee irra bultii sana laa'itu akka suuta jettee seenteeti muhamee qaballeessitee baate. Kun hundi abbaarraayi narraa taatus hin beekne abbaarraayi. Seente akkatti seentan immoo amantiin mana kiyya naqe. Garuu isin suutuma suuta akka biraankii godhaa, akka haasawaa godhaa, akka taphaa godhaa waa hedduu na lallaallatte. Ani tanas itti yaadne. Ani waan akkanas itti yaadu hin beeku. Ani dhama'ummaa ta'us hin beekne. Ani waan akkanas itti yaadne. Garuu kunoo waa hunda balleessitee baate. Inshaallah isinis ni harkatti. Harkas ni harkatti. Namu jazaa nama harkata. Garuu abbaarraa fuula harkattu malee waa hunda balleessitu. Abbaarraa fuula harkatte marii isaan jidduu jiruuf rabbumaa beeka. Isaaniif rabbumaa beeka. Ani hin beeku. Akkanuma dhuftee silaa waa hunda balleessitu. Isii fi isaa beeka. Ani beekuu hin danda'u. Akkasitti hordoftoota kiyya dubbii dheeradheetiin jira. Dhiifama naa godhaa. Yoo tana keessallee waan malee yoon jees dhiifama naa godhaa. Garuu ani dubbii tanaan isiif dhaamas bahee aarra booda natti hin bilbiliin jechuuf hin as bahe. Natti hin bilbiliin anaaf si jidduu dhiifamni hin jiru. Dhiifamni silaa dhiifamni karabbitti niin godhaa fi anaaf si jidduu ni hin jiru. Akka kun hin jiru anaaf si jidduu. Natti isin bilbiliin mana kiyya isin dhufiin balbala kiyya harkaan hin qabatin. Bilbilee kiyya harkaan hin qabatin. Ni waati maashaallah ni xiqqoo hanqaan ijaan sirran keenye. Saniifoo akkanaati hordoftoota keenya dhiifama naa godhaa. Isin dheeradde. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.